hordoftoota sagantaa gaaddisaa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo tamsaasa kallattii Suudaan kaartuum irraa dhimma haala waayitawaa yeroo ammaan tanaa Oromiyaa irratti kallattiidhaan kan fuulleeffatu marii miseensota akkasumas qondaaltota waliigala gameeyyii qabsoo bilisummaa Oromootii fi qarreef qeerroo kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootii fi hawaasa Oromoo biyya garaagaraa wajjin dhimma haala yerootii fi icitiiwwan mooraa nafxanyootaatii miliquudhaan saba keenya irratti ammoo akka furgaatuu bombiidhaa ta'anii uummata keenya wadduu irratti jiran kun maddi isaanii eessa akkasumas kanaaf furmaanni maali kan jedhuu fi keessoon qabsoo Oromoodhaa kaleessas har'as waan isiin dhabdee fi kanarratti hoo maaltu dhabame? Nama Oromoo ta'e bakkin ejjetee akka waan warqii wayii kottee jala lafa keessa ol maddituutti jarri nafxanyaa kun dhiiga Oromoo jiskuuf kan dura abaabaayuu akaakayyuun isaanii barate kanatu isaan gubee. Hunda dura immoo asirratti akkanatti walitti nu fiduu keetiif shamarran keenya kanneen biyya Arabaa jiran atillee kan Suudaan jirtu anillee kan Somaalilaandii jiru waliin nu fiduu keenyaaf Waaqayyo galanaa ga'uun jedha. Ayyee ittaan Suudaan galanni haa ga'u ayyee ulfaadha. Ittaan Suudaan nuti baqattoonni biyya kana keessa jiru Somaalilaandii keessa jiru dhugumatti rakkoo keessa jirra. Kanallee ati sagalee akka nuu ta'an warreen agartee dubbattee jirta reefuun kana ammallee irra deebite akka sagalee nuu ta'an. Dhugumatti har'a rakkoon har'a guyyaa har'aan tana haati hilmoo biraa hidhamtee hilmoon harma luugdu mana keessa oolte guyyaa kana guutuu jechuudha. Boru ganamallee waan itti baanu hin beeknu. Yeroo namni siin dubbachaa jiru kana sodaachaatiin dubbadha dhugumatti haalli toora kanaa jiru rakkisaadha. Halkan yeroo fedhe namatti seenanii jechuudha. Kanaaf sagalee akka nuu taatan asuma. Arraan tan ummata Oromoo kan bakkatti godhu dhabee burjaajee mootummaadhaan burjaajee karayyuu faffacaa jiru kana maaf walitti qabuu dadhabee hayyoonni Oromoodha. Hayyoonni Oromoo jira hayyoota jedhamee argamaa jira garuu maaf hojiidhaan hojjetuu dadhaban. Ummata Oromoo kana maaliif karaa tokko oofuu dadhaban? Ummata Oromoo kana maaf waliigalchuu dadhaban? Ummata Oromoo kan miidhaarra jiru kana maaliif waan tokko mul'isuu dadhaban? Hayyoota irraa hin gaafii qaba kanallee. Kun immoo kan ta'uu qabu wal hordofuudha. Gaafa wallaggi miidhamuu harsii dhukkubsachuu gaafa walloonis waraanamuu wallaggaanis dhukkubsachuu kana utuu akkasitti wal hordofame amma tokko wal ijaaruun hin ulfaatu jedheetii yaada. Ammas immoo wal bira wal cinaa dhaabbachuu waan danda'ameen akkasittiin utuu wal hordofne baay'ee gaariidha jedhee yaada. Ka'umsi kana egaa mootummaan maqaa honeekshinee jedhu kanaan egaa har'allee taanaan borillee taanaan uummata keenya fixuun innumatti fufaa. Isa kana Oromoon immoo ofirratti dammaqee har'allee kunoo paarlamaa irratti illee namoonni lama akka ajaa'ibaatti irraa dubbataniiru. Akka ajaa'ibaatti irraa dhoosanii dubbataniiru paarlamaa gubbaa irratti honeekshinee jedhanii maqaa Oromootiin maqaa abaaboo shanee jedhamuun uummata fixaa jedhamu kun nurraa dhaabbatu jedhanii sagalee guutuun himaniiru. Eega Jawaar Mahammad faa keessaa fuudhan Oromoon ija jaamee bal'aadha namatu deemaa ni jira. Kana ta'uu agarree jira. Takkittiin ijji inni ilaalaa ni jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo ija lameen taasisuuf abdii hayyoota kanaatis taasisuuf hayyoota keenya dhuguma Ameerikaan nu baasti dhuguma rakkoo uummata Oromoodha yoo nuti waliin galin Ameerikatu ka'ee abiyyootiin nurraa kuffisa. Falli kanaa maal jettame? Dhuga galatoomaa guddaa ulfaadha. Gabrummaa namarratti hammaate abbaa firraa buusa malee addunyaan dhuftee namarraa hin buuftu. Kanaaf addunyaan miidhama kee qofa agarti malee addunyaan miidhama kee agarti miidhama kee laalti malee gabrummaa dhuftee sirraan kaafta ras borustaana. Gabrummaa abbuma miidhameetitu gabrummaa firraa kaasa. Abbuma biyya isaarraa dhiibameetu mirga isaa falmata. Kanaaf ummanni Oromoo waqtii amma jiru tana keessatti jechuudha. Waqtii amma jiru kana keessatti mootummaan isaaf dirmatu hin jiru. Kanaaf dirmannoo mataa isaaniitiif dirmannoo mataa isaaniirratti hirkatteen qabsoo mataa isaaniirratti hirkatteen lafaa ka'anii haabaa kibbaan dhihaa bahaan osoo lagaa fi gartee amantii wal qooduun taane ummanni Oromoo masaati walii dirmatee gabrummaa isaanirra jirtu ta'arraan tan isaan ajjeessaa jiru tagartee isaan qa'ee isaanirra jiraachuu isaan kutte tana gabrummaa tan isaanummaan firraa kaasuu qaban. Kanaaf ummanni
Dhuguma mootummaa Oromooti miti kun mootummaa nafxanyaati waan ta'eef iddoo mootummaa Oromoo ta'e hayyuu keenya maaf mana hidhaatti galcha. Hayyuu keenya maaf nu nyaataa ture iddoo Oromoo ta'e silaa nafxanyaa ta'eef kana hundumaaf nu gochaa ture. Dursee waa'ee obboleeyyan keenya Oromoo Walloo irratti anis Walloo irra taateen taate sun haalaan akka nama tokkootti na gaddisiisa. Ilmaan Oromoodhaa badii tokko malee qe'ee isaan irratti weeraramanii badii tokko malee namni maskiida irraa gadi ba'e ajjeefamuun tika humna mootummaatiin haalaan nama gaddisiisa jechuudha biyya takka keessatti. Kanaaf sirni yookaaniif immoo weerarri poolisii Amaaraadhaa sun liyyuu hayiliidhaa sun waa sadi qabatee deema. Qeerroon Oromoo sabni Oromoo hayyootiin Oromoo Walloodha jedhee osoo addaan hin qoodin balbala narra kan jilba nu seenu kana yookiin kan gubanii nu tarkaanfachuudha deemu kana saree akka dhuftetti balbalaan dullaadhaan gadi baasu saroota balbalaan nu qabachuudha deemu kana akka injifannee ofirraa gad deebisnu jechuun barbaada. Akkasumas immoo qeerrotii Oromoo saba Oromootiif hayyootii keenya warroota biyyaa odoo xiqqaadha guddaadha odoo hin jedhin uummattoota Walloo irratti geggeeffamaa jiru kana akkasumas immoo saboota Walloo irratti geggeeffamaa jiru kana bakka jirtanii dammaqanii too bakka jirru dammannee lammii keenya saba keenya odoo addaan hin qoodin bineensa nutti deemu kana akka balbalatti gad ofirraa deebisu jechuun barbaada. Uummata Oromoo kana bal'aa kana haala isaan itti quucareessaa jiran keessaa isa tokko suutaan keessaa bitanii uummata keenya kana duubatti harkisaa jiranii jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaleessa kan dubbatan irraa namichi biyyattii san keessa yeroo kana keessatti amma oduu himaan galgala kanaa isinillee oduu irratti himtanii turtan. Karaa hedduun uummata Oromoo kana cabsuutti jira. Karaa hedduun jechuudha. Karaa hedduu jechuun maaliif dhuguma poolisii idilee gubbarraarra akkuma isinillee odeeffannoo argattanitti kanillee odeeffannoo argadheetu. Poolisii idilee warroota duraan irra turan keessaa ka Oromummaadhaa quuqama qaban keessaa maaliif raraa meeshaa walitti raraatiin manatti ol dachaasaa kan jedhaniif tokko miseensa isaanii kan garasitti leenjisan biyyattii tana keessatti akka goolabu akka biyyattii san keessa fakkeenyaaf socho'ee Oromiyaa san keessatti siyaasa miskiina walitti guurtee akka nama qoraaliyoo yookiin ammoo caccabaa badadutti warra badadu. Tokkoffaa mootummaan kun maaliin beekama? Tokkoffaan diiggaadhaan beekama. Diiggaa jechuun maal jechuudha? Tarsiimoo hin qabu. Tarsiimoo mootummaan kun keessattuu nugusni torbaffaan beekamu inumayyuu amma waan bareedaadhaan dhufe rabbi isaa kennu bilisiginnaanis baga gammaddanii. Tokkoffaan arrabaa fi maqaa muggaasu juntaa baandaa haajibuttaa girrisaa waan adda addaa mootummoonni dabran haanu ajjeesan malee maaliin beekaman? Galatoomaa carraa lammaffaa naa kennuu keessaniif waan nama dhullee hin qabu. Waa'ee Oromoo Walloo kanarratti Oromoo hundi keenyaa haa jabaannu haa hirmaannu. Uummanni Walloo uummata nurraa achi cite malee uummata gara biraatti miti haa jabaannee wal kakaafnu. Walloo dhiiga keenya akkuma nu warra Oromummaa ofiitiif caalaa quuqamu. Kanaaf inni itti birmatee fixaara waan ta'eef Oromoo Wallootiif biyya keessaa biyya alaatti illee hundi keessanuu akka birmattanii jiraadhaan si biyya kana. Galatoomii jaalateenya maqaa qabsaa'ota bilisummaa Oromootii fi qarree dubartoota Oromootiin uummata Oromoo kana bal'aa kana haala isaan itti quucareessaa jiran keessaa isa tokko suutaan keessaa bitanii uummata keenya kana duubatti harkisaa jiranii jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaleessa kan dubbatan irraa namichi biyyattii san keessa yeroo kana keessatti amma oduu himaan galgala kanaa isinillee oduu irratti himtanii turtan. Karaa hedduun uummata Oromoo kana cabsuutti jira. Karaa hedduun jechuudha. Karaa hedduu jechuun maaliif dhuguma poolisii idilee gubbarraarra akkuma isinillee odeeffannoo argattanitti kanillee odeeffannoo argadheetu. Poolisii idilee warroota duraan irra turan keessaa ka Oromummaadhaa quuqama qaban keessaa maaliif raraa meeshaa walitti raraatiin manatti ol dachaasaa kan jedhaniif tokko miseensa isaanii kan garasitti leenjisan biyyattii tana keessatti akka goolabu akka biyyattii san keessa fakkeenyaaf socho'ee Oromiyaa san keessatti. Osoo Oromoon miliyoonni meeqa kutaa biraatti Walloo fi Oromoo Wallootii fi
ummata Oromiyaa maaltu addaan baase lamatu addaan baase moo lafa takka irra jiraatan biyya ofii takkatti irra jiraatan karoora isaan qabatan dursumaa maaltu naannoo Amaaraa jalatti deebisuu dhale walumaan naannoo Amaaraa jalatti deebisuu dhale lafuma abbaa isaanii akka mooto ummanni keenya kun isaaniif hin hirmaanne wanni isaan lallabamaa inni diinatu achi jira shanetu kana kaase malee ummanni nagaha. Tole egaa ummanni Oromoodhaa wanni takkittiin beekuu qabu karaan kallattiin takkittiin banaadhaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo qofa waraana adda bilisummaa Oromoo bakka jiranitti karaa banuudhaaf bakka jiranitti dhiyeessuudha basaasuu dhabuudha. Isinii gala ilmaan Oromoodhaa hundi isaa wanni gabrummaa tana irraa buqqisuu danda'a irraa qolachuu danda'a boohisa jalaa baasuu danda'a ajjechaa jalaa baasuu danda'a waraana adda bilisummaa Oromooti. Deemaa jiru ka akkuma beekamu sirna warra imiyyee warra jedhan sirnuma duriiti. Sirriidha. Sirni deemaa jiru moo sirnuma duriiti tarsiimoo adda addaatiin karaa dho'isaatiin karaa Oromoon hin beeynen. Ayyee. Irratti godhamaa jira aggaammii kana ofirraa qolachuudhaan wanni Oromoo lash godhaa jiru hooggansa jaba biyya keessaa dhabuudha. Sirriidha. Gammadan mootii rooba isinii roobuu danda'u kan bokkaa duumessallee uumee isinii hojjechuu danda'u bakka gammadan bal'ina sagantaa keenyaa kabajamtoonni GMO TV jechuudha bal'ina sagantaa kana qophii keenya waarii ilaa fi ilaamee yookiin gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo irratti chaanaala keenya onlaayinaatiin walitti deebina waan nu dhageeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u kun sagantaa yaalii tamsaasa GMO TV'ti horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Sin kabajamne, sin fistiree, sin